Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kun Simbartuu Miidiyaadha. Simbartuu Miidiyaa yeroo hundumaa galgala sa'aatii kanatti egaa oduu qabatee dhiyaata. Har'as oduu wajjiniin ani Tafariidha. Har'as oduu isinitti himuun dhufee egaa oduu keenya kanan isinitti himuu amma dura ispoonsara keenya isinitti himee achiin booda gara oduu keenyatti deemnaa. Sponsor keenya African Light Book and Coffee Shop African Light Book and Coffee Shop Minnesota St. Paul argama. African Light Book and Coffee Shop Minnesota St. Paul 1263 Don Howe Avenue irratti argama. Hojiin keenya kitaaba gurguruudha. Kitaaba garaagaraa qabna. Kitaaba jaalatamaa fi filatamaa kitaabota keessattuu waa'ee Oromoo irratti xiyyeeffatanii hedduu qabna. Kanaaf kitaabota keenya bitachuu hin dagatinaa. Kitaabni keenya egaa kitaaba tokko otoo hin ta'in kitaaba hedduudha kan nuti qabnu. Kanaaf kitaabota barbaadan kanaa yeroo barbaadanitti ajajachuu dandeessu. Akka barbaadanitti warri dhiyoo jirtanii dhuftanii bituu dandeessu. Yeroo baay'ee ammaa fi yeroodhaa fi suuqiin keenyaa sa'aatii 3 isaa booda sa'aatii 3 jalqabee banamaa ganama hojii waan qabuu fi banuudhaaf naan mijatne. Warri kun immoo warri fagoo jirtanii onlaayinii ajajachuu dandeessu waan barbaadanii. Kanaaf African Light Book and Coffee Shop yoo dhuftan waanuma hundaa argattu. Sanaan ala bunas qabna. Buna jaalatamaa fi filatamaa qabna. Bunni keenya buna baay'ee jaalattan, buna baay'eetti gammaddanidha. Buna kanas ajajachuu hin dagatinaa. Buna kana wajjiniin buna qofa otoo hin taane buna kana egaa gosa garaagaraa qabna. Buna dheerii qabna, buna akaamaa qabna, buna akaamaan alaa buna daakamaa qabna. Buna poodiidhaanis qabna, instaantiinis qabna. Kanaaf buna kana bitachuu hin dagatinaa. Bunni keenya buna Jimmaa, buna Gujii, buna Arsiitii fi buna Harargeetii. Buna kan egaa akka sumaan ajajattan isinitti dhaammanna. Kan biraa akaayis qabna. Akaayii boqojjii, akaayii baay'ee jaalatamaa filatamaa, akaayiitti bohaartanidha. Akaayii hedduutti gammaddanidha. Kanaaf akaayii kanas bitachuu hin dagatinaa. Akaayiin ala egaa waan baay'ee hojjechuudha deemaa jirra. Nuti Oromoodhaa fi habii ta'uudha. Waan Oromoon qabu hunda gurguruuf karoora qabna. Kanaaf waan Oromoon qabu qabeenya Oromoo gabaatti baasuuf yookiin immoo waan inni Oromoon qabu hundumaayyuu jiruu ilmaan Oromoo jijjiiruudhaaf jechuudha. Jiruu keessattuu jiruu qonnaan bulaa Oromoo jijjiiruudhaaf tattaaffii hojjechaa irraa. Kanaaf wanti hojjechaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti isin beeksisna. Kanumaan egaa gara oduu keenyaatti deemna. Oduun keenya har'aa oolmaa Tigraayiin waraanni kaabaa itti fufee jira. Waraanni kaabaa kuni akkuma itti fufetti jira. Waraanni kuni ammallee geggeeffamaati kan jiru. Waraana kanaani bakka baay'eetti waraanichi dhaabbachaa hin jiru. Inumaayyuu bifa jijjiirachaa jira. Waraanni kuni akka jedhamutti egaa amma gara kaleessa akkuma isinitti himne gara baatiin Abaalatti waraana hamaatu geggeeffame. Kanarraa kan ka'e jiraattonni Affaarii baqatanii jiru jedhama. Gara naannoo Affaar Samaraa fi iddoo dhiyootti ta'e naannoo sanitti baqatanii jiru jedhamaa jira. Sanaan alaa gara baatiin har'a xinnoo tasgabbiitu jira. Gama biraatiin gara dhihaatiin garuu gara
xagadee jedhamu kana yookiin xagadee jedhamu kana qabachuudhaa fi tattaaffii guddaatu godhamaa jira jedhameera. Isa sana gufachiisuudhaa fi Eritiriyaan humna Tigraay gara xagadeetti deemu keessattuyyuu meeshaa waraanaa gurguddaa akka madfii fi taankii garasitti dhiyeessaa jiran kana meeshaa waraanaa gurguddaadhanii barbadeessee jira jedhama. Isaanii rukutee achii isa rukutee jennaani warri Tigraay deebisanii har'a Baadimmaa irratti isaan rukutanii jiru jedhameera. Egaa Baadimmanii humnaan amma qabamtee lafa heektaraa jala jirtudha. Kanaaf warri Tigraay amma tattaaffiin isaanii otoo amma keessattuyyuu gara dhukaasa dhaabuu waliigaltee dhukaasa dhaabuutti otoo hin galin dura lafa isaanii lafa gara dhiyaa Tigraay jiru kana Walqaayitii fi Humaraa isaan kana walitti qabatanii deebisuu barbaadu akka jedhamaa jirutti yoo isa deebisanii jedhanii achiin booda guutuudhaanii laphee guutanii onnee guutuudhaanii garasitti socho'uu danda'u sanatti jiru jedhamaa jira. Egaa waraanni kun haga ammaa kanarra jira. Gama biraatiin Abiyyee haleellaa diroonii hin dhaabne. Dirooniin kun har'aas dirooniin kun iddoo sadii rukutee jira. Iddoon sadeen kun Kooram, Maacoo fi Saamree rukutee. Kana maaliif akka rukutee egaa wanti beekamu hin jiru. Akka jedhamutti namoonni baay'ee miidhamanii warruma siviiliyaaniiti jedhamee jira. Kun egaa bakka biyyoonni baay'een Ameerikaa dabalatee pirezidaantii Ameerikaa dabalatee dhaabii jedhaniini erga gaafataniin booda nan dhaaba jedhee agammaa kun otoo dhaabiin hafee jira. International communitynis waan kana dhaabii ammaan achi rukuttaan kun yookiin haleellanii xiyyaaraa kuni diroonii kuni sirrii miti jechuudhaan inumaayyuu kaleessaa UN'n xiyyaaranii siviiliyaanii yookiin immoo qabeenya siviiliyaanii haleeluuni akka yakka waraanatti lakkaamaa jedhee erga baaseen booda maal fiddu jechuudhaani kun rukutee jira. Kana maaliif akka ta'e nuuf hin galle gara tokkooni ajajaan waraanaa kan isinitti duratti oduudhuma kana keessatti Biraanuu Juullaa fi Yilmaa Mardaasaa Asmaraa jiru. So kanaaf ajaja kennuu hin danda'ani. Kanaaf ajaja kan kennu kana itti aanaa isaati. Inni immoo egaa jeneraala lammiin Amaara ta'edha. Warri ekstiriimistiin Amaaraa waan fedhii qaban hin fakkaatu. Wanti kun akka dhaabbatu waraanni kunis akka dhaabbatu fedhii hin qaban fakkaata. Kanarraa kan ka'e Abiyyi bira darbuuyyuu hin oolle jechaa jiru. Yookiin immoo ajaja Abiyyiin ala hin goone malee Abiyyi xinnumallee ta'u sheemiin itti dhaga'ama. Sheemiin itti dhaga'amee lakkii waan kanaa egaa waadaa galee waadaadha jechuu danda'a. Warri jedhan jiraatanis gara biraatiin isin amala Abiyyiin beektanii. Abiyyi gaararraadha waan hunda fakkaachaa oola. Amma waan tokko sitti dubbatee isaa booda immoo haaleetii waan biraa sitti dubbata. Asitti waa tokko jedheetii achitti waan biraa jedhanii kan morman jiru. Kanaafi maaltu akka ta'e maaliif akka kana godhe haga ammaa hin beekamu. Gara tokkoon ergaan inni dabarsaa jiru international communityidhaa fi waan isin jettan hunda hin dhaga'u jedha. Gara tokkoon immoo baganaa bilbiltanii bagana dubbistanii nan dhaabaa kuni jedha. Egaa addunyaan hanga daangaa qaba. Hanga yeroo wayiiti kan isaan obsanii fi hanga yeroo wayiiti kan isaan gowwoomsuu danda'u. Yeroon suni darbee jennaan
yeroo sanaan ala deemee jennaani waan hunduyyuu akka malee baduutti yookiin immoo hundumtuyyuu abdii kutateeti gara isumatti garagaru waan biraa miti amma waraanni kun haala amma jiru kanaani haleellaa xiyyaaraa hin dhaaban taananii haleellaan xiyyaaraa dhaabachuu dinnaan no fly zooniidha kan isaanii labsanii no fly zoonii labsamee jennaan achiin booda waan hamaatu dhufuudha deema. Yoo no fly zoonii kana egaa qaamni eegu hin jiru yookiin eegsisu hin jiru jedhanii yoo itti amanani international community'n yookiin immoo waliigalteen yoo dhabamee jedhee waliigalteen gara tokkoon fakkeenya fi United Nations irratti waliigalee no fly zoonii yoo labsee jedhee isa sana eenyutu eega jedhanii